Keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan qormaata kutaa 12ffaa 2016 kan qorame kutaa 11ffaa keessaa gaaffiiwwan ba'an waliin ilaalla. Ammatuma viidiyoo kanaatti na waliin tura please. Viidiyoo kana hiriyoota keessanii qooduudhaan viidiyoo keenya laayik gochuudhaan nu gargaaraan isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa hundaafuu yaada keessanis komentii irratti nuuf barreessaa. Amma dandeessaniin akka viidiyoon kun hiriyoota keessan bira barattoota Oromoo bira akka inni ga'u waan dandeessan godhaan isiniin jedha. Hundaafuu kallattii hanga gaaffii keenyaatti. Which one of the following is an equation of the parabola with vertex in parabola keenya v, 0 kan ta'e and the focus isa 2, 0 kan ta'e isa kamtu equation kana ta'a. Kanatiyyuu equation kana ta'uu danda'a. Equation kana ta'uu kan danda'u isa kamidha jechuudhaaf jalqabamee bifa graafiitiin kana ibsanna jechuudha. Bifa graafiitiin gaafa ibsannu ilaala. Vertexin keenya eessadha? Vertexin keenya 0,0 asidha jechuudha. 0,0 irratti argamti jechuudha vertexin. Okay? Kanaafiyyuu bifa kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. 0,0 dha jechuudha vertexin iddoo kanadha jechuudha. Okay, erga ta'eetii inni kan biraa fookasiidha. Fookasii jechuun immoo walakkaa parabolaa keenyaatti kan argamtu jechuudha naannoo kanatti. Isheen immoo eessarratti argamti? 2,0 irratti argamti jechuudha. Isinii galee bifa kanaan kaafanna jechuudha. Ergasii gidduu kanaaf kana asii kaasee ammasiitti jechuudha. Maaltu jira? P jechuudha. P yookaan diistaansii jenna. Diistaansiin kun asii kaasee ammasiitti gaafa dhufu meeqadha? 2 dha jechuudha. Jechuun fageenya x waan ta'eedhaaf. Inni kan biraa asii kaanee ammasiitti immoo asirratti immoo jechuudha bifa walqixa ta'een daayireektirikii immoo as jira jechuudha. Iddoo kanarra immoo jechuudha. As maaltu jira jechuudha? Daayireektirikii bakka kanatti argama jechuudha. Innis 2 irratti yookaan diistaansii 2 irratti argama jechuudha. Kana booda maal argachuu dandeenya yookaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Foormulaa haayipaarbolaatu jira jechuudha. Innis akkas jedha. Y minus k the power of 2 or the whole square equal with plus or minus 4px yookaan immoo kana x minus h the whole square equal with jenne plus or minus 4py ta'uu danda'a jechuudha. As keessatti kamiin ta'a kan jedhuufi inni kun yeroo square ta'u jechuudha. Yoo y keenya square ta'e ilaala. Yoo y square ta'e y square taanaan maal ta'a? Gara kanatti yookaan gara kanatti garagala jechuudha. Jechuun x axis irra ta'a jechuudha. Yoo x immoo square ta'e y axis irra ta'a jechuudha graafiin keenya. Yookaan wal garagala yookaan gadi garagala jechuudha. Kanaafuu axisiin keenya x irra jira waan ta'eef kan nu fudhannu isa kanaaf isa kana keessaa isa kamidha jechuudha. Isa jalqabaadha jechuudha. Because y square dha x irra jira jechuudha. Isinii galeera yaada tolee. As 4px kan jettu asitti x minus 0 itti fayyadamuu dandeessu yookaan x minus h itti jechuudha. Jechuun as 0 dha waan ta'eef akkasitti fudhadha. Kanaafuu ammasitti k, h maalidha? Vertexidha. Vertexidha miti yaa vertexidha. Kanaafiyyuu vertexin keenya immoo asitti 0 dha asitti 0 dha jechuudha. Kanaafuu y square'n walqixa plus moo minus ta'a. Erga kana ta'e plus moo minus ta'a jechuudhaaf ilaala asitti graafiin sun nuu kenname yookaan koordineetiin sun nuu kenname booda plus ta'uudhaaf gara kanatti yookaan gara poozitiivaatti garagaluu qaba. Minus ta'uudhaaf immoo gara kanatti garagaluu qaba jechuudha. Kanaafuu graafiin keenya gara kanatti garagalee jira, gara kanatti garagalee jira jechuudha. Kanaafuu gara kamitti? Gara poozitiivaatti. Kanaafuu isa poozitiivaa fudhanna jechuudha. Kanaafuu 4px ta'a jechuudha. Y square equal with 4 times p jechuun diistaansii asii kaatee dhuftee ammasitti as keessudha jenneerra. Diistaansii immoo p keenya walqixa meeqa jenneerra? 2 dha jenneerra. Kanaafiyyuu 2x dha jechuudha. Jechuun y square'n walqixa 4 times 2 8x dha jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha? The answer is C, y square equal to 8x ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following is true about the function f of x walqixa tan x kan nuu kennamu yoo ta'e jechuudha. Kamtu dhugaadha kan armaan gadii keessaa? Inni jalqabaa function kun function akkam jechuuf mee graafii isaa kaafannu function kanaaf jechuudha. Okay, kun amma graafii tokkodha yoo jenne jechuudha. Dhiifama graafii tokkodha yoo jenne jechuudha. Kuni graafii sanarratti gatii yookaan value x tiif value y ta'u beekuu qabna jechuudha. As keessatti value keenya asirratti periodii qaba jechuudha. Functioniiwwan kun jechuudha kan akka sin x, tan x, cos x periodii qabu jechuudha. Kan tan x periodiin isaa pi over 2 dha jechuudha. Bifa kanaan deemna jechuudha. Asirraa gara kanatti pi over 2 pi over 2 tti dabalaa deema. Pi over 2 irratti pi tti dabale pi irratti ammas pi over 2 jechuun pi plus pi over 2 bifa kanaan itti dabalaa deemnu. Iddoon kun immoo 3 over 2 pi bifuma kanaan
2 pi jechaatti fufna jechuudha. Gara kanattis gara negatiivaattis bifa kanaan pi over 2 pi 3 over 2 pi jecha bifa kanaan itti fufna jechuudha. Bifa kanaan itti fufna jechuudha. Kanaafiyyuu as keessatti giraafii isaa asirratti undefined hiikan qabu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha iddoo kana bifa kanaan iyyuu sararanna jechuudha. Jechuun undefined asirra darbuu hin danda'u giraafiin keenya kana kutuu hin danda'u. Vaaliiwwan kana darbuu hin danda'u jechuudha. Okay? Gara kanatti akkas deemuu danda'u iyyuu malee kanarra darbuu hin danda'u. Warra kanarra darbuu hin danda'u jechuudha giraafiin keenya jechuudha. Undefined ta'a yookaan hiika dhaba jechuudha. Kanaafuu maal goona jechuudha giraafiin kun gaafa ka'u bifa kanaan jechuudha. Asirraa kaasee dhufee ilaala. Asirraa isa kaasee dhufu akkam ta'a jechuudha. Asiin kanatti maxxanaa deema. Gaafas ga'u immoo kanatti akkasittiin maxxanaa deema jechuudha. Bifa kanaan akkasittiin deema jechuudha. Akkasittiin kanatti maxxanaa deema. Inni kunis akkasittiin iyyuu asii kaasee kanatti bifa kanaan akkasittiin maxxanaa akkasittiin deema jechuudha. Inni kunis akkasumatti iyyuu kanatti bifa kanaan maxxanee akkasittiin deema jechuudha. Ilaala. Asiin isa kanatti maxxanaa, asiin isa kanatti dhaqee garuu irra kutuu hin danda'u jechuudha. Sinii galee kanaafiyyuu ilaala asiin gara oliitti amma barbaadu deemuu danda'a. Gara gadiitti nama barbaade gara deemuu danda'a. Garuu gara kanaa fi gara kanatti akka barbaadetti bilisaan deemuu hin danda'u jechuudha. Kallattiin kun kallattii X'ti. X jechuun immoo maalidha? Doomeenii yookaan vaaliyuu doomeenii gatii doomeniiti jechuudha. Kallattiin gara barbaadetti deemaa jiru kun immoo kallattii maali? Kallattii Y'tiin immoo Y'dha kan jechaa jirru immoo reenjiidha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu doomeniin isaa maalidha? Reenjiin isaa maalidha kan jedhu asirraa murteessuu qabna jechuudha. Doomeniin isaa maalidha? Value real number ta'ee ka'ee different from warra kana hundarraa garaagaradha jechuudha. Warra kana hunda kan of keessatti hin qabanne jechuudha. Okay? Kanarraa adda kan ta'edha jechuudha. Garuu reenjiin garuu maalidha? Reenjiin isaa real number ta'uu danda'a. Maaliif gara kanatti akka barbaadu wala deemuu danda'a, gara gaditti gara deemuu danda'a jechuudha. Erga kana hubannee gara gaaffii keenyaatti deebina jechuudha. The range of f the set of real number yaa range jechuun the set of real number kun dhugaadha jechuudha. Set of real number gara barbaadu deemuu danda'a. The graph of f intersects y axis at this point irratti intersect godha. Pi over 2 iddoo kanatti dhufe kana intersecting godha, asitti intersecting godhu kun sobadha jechuudha. Deebii ta'uu danda'u jechuudha. The domain of f is real number ta'ee ka'ee domainiin different from this. Kanarraa addadha. Dhugaadha kanarraa addadha. Garuu kana qofaa miti. Sinii galee kun 3 pi over 2 pi jira, 3 over 2 pi jira, 2 pi jira. Baay'ee tafan jechuudha. Kanaafuu kana qofaa miti jechuudha. Kanaafuu deebii ta'uu danda'u jechuudha. F is predict function with pi over 2. Pi over 2 tun taane pi irratti predict function ifamaan jalqaba pi over 2 siniin jedheen ture anis kanaafuu pi over 2 hin ta'u. Maaliif beektu asirraa kaanee kun asirraa kaanee predict jechuun kan inni ofirra deebi'u jechuudha. Kan inni ofirra deebi'u jechuun asii kaanee bifa kana function kun asii ka'ee ammas ga'utti jechuudha. Asii fakkeenyaaf iddoon kun minus pi over 2 irraa jalqaba iddoon kun minus pi over 2. Okay? Asitti immoo maalidha? Pi over 2 dha jechuudha. Okay? Asii ka'ee amma as ga'uttidha jechuun kan akkasitti deemaa jiru amma asii ka'ee amma as ga'uttidha jechuudha. Iddoon kun guutummaa pi yookaan malee pi over 2 miti jechuudha. Jechuun predict jechuun bakka inni itti ofirra deddeebi'u jechuudha. Waan ta'eef pi dha jechuudha bakka inni itti ofirra deddeebi'u jechuudha. It is not pi over 2 an jalqaba pi over 2 siniin jedheen ture dhiifaman siniin jecha. Kanaafiyyuu pi over 2 hin ta'u jechuudha. The answer is A dha jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following is the range of the function is? Function kanatu nuu kenname. Function kun maal jetti? F of x equal with 2x minus 1 da over what? Over x plus 3 da jechuudha. Okay, function kun range isaa maalidha? Laala doomeenii kana barbaaduun baay'ee salphaadha miti. Doomeenii kanaa maal ta'a? Doomeenii isaa real number ta'a. Different from what? Maalirraa addadha garuu? Real number jennee different from bakka denominator keenya akka inni 0 hin taane godhu kanarraa dhoowwina jechuudha. Jechuun as fakkeenyaaf fidee minus 3 godhe maal ta'a? 0 ta'a denominator. Kana jechuun immoo undefined ta'a jechuudha. Kanaafuu minus 3 irraa adda ta'uu qaba. Kanarraa kanaaf hundinuu kanadha jechuudha. Kuni y tu walaala y equal to 2x minus 1 over x plus 3 dhaan barreeffame jechuudha. Kun y tu bifa kanaan barreeffame. Y wal qixa jennee yeroo barreessinu value nuti argannu maalidha? Doomeenii barbaaduu dandeenya jechuudha. Jechuun kanii kadha bifa kanaan barbaaduu dandeenya.
reenjii barbaaduudhaaf immoo akka y walqixa jennee barreessine kanatti x walqixa jennee barreessuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf yoo karaa gabaabaa gaafa isinitti himu y walqixa jennee kan barreessaa jirru kuni in terms of y barreeffame jennee dubbanna yeroo baay'ee in terms of y dha jechuudha. Jechuun bifa y tiin akkaataa y tiin kan barreeffamedha jechuudha. Y walqixa jedhamee kan barreeffamedha. Kana y walqixa jedhamee kan barreeffamee fi kan nu fayyadu doomeenii argachuudhaaf. Reenjii argachuudhaaf garuu x walqixa jennee barreessuu danda'u qabna jechuudha. Tokkoffaa inni karaa biraa gara doomeenii faankishinii kana gara inversii isaatti deebisnee inversii sanaanis barbaaduu dandeenya. Garuu karaan salphaanii maalidha? Kallattiidhaan vaaluu x gochuudha. Laala faankishinii keenya akkas jedhamti y equal with 2x minus 1 over x plus 3. Kun y equal to. Kanaafuu nuyi kan barbaadaa vaaluu reenjiiti waan ta'eef maal goona x equal to inni barreessuu qabna inni. Kanaaf cross godhaa kan. Cross yeroo goonu y into x plus 3 dha jechuudha. This equal with eenyu wajjin 2x minus 1 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu y x plus 3y ni wal qixa 2x minus 1 ta'a jechuudha. Kana booda termiiwwan x wal qixa ta'a jennee akka barreessinuuf kan nuun jetu akka inni nuun jetuu fi termiiwwan wal fakkaataa fiduuf yaalla jechuudha. Kana jechuun as keessa amma 2x keessa x tu jira, y kana x tu jira. Kanaafuu ittiin fidadha. Y x asitti 2x keenya minus plus 1 turteef minus 2x dha jechuudha. Equal with minus 1 laala asitti kun immoo 3 maal taati positive taate adda barti jechuudha. Minus 3y dha jechuudha. Kana booda x komanii qabna jechuudha. X komanii keessaa fuunee y minus 2 equal with minus 1 minus 3y jenna jechuudha. Kanaan booda over y minus 2 over y minus 2 jenna jechuudha. Kana booda x kan keenya wal qixa maal taati jechuudha? Minus 1 minus 3y over y minus 2 dha jechuudha. Kun faankishinii nuu kenname sana in terms of x yeroo barreessinudha jechuudha. Kanaaf iyyuu vaaliuun x kuni wal qixa jennee kan inni undefined ta'u yoo bakki inni itti undefined ta'e maal jechuudha? Reenjii dha jechuudha. Vaaliuun kana kana ta'es asirraa kaanii murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu asitti reenjiin maal ta'uu danda'a? Kan bakka faankishinii kana keessa bakka y kana ilaala. Reenjii jechuun bakka y value buusanidha waan ta'eef value outputii keenya waan ta'eef. Kanaafuu bakka y value barbaanne finnee galchuu dandeenya. Kanaafuu real number garuu eenyuun galchuu hin dandeenyu iddoo kana finnee yoo 2 galchine 0 ta'a. Lakkoofsa irra 0 moo undefined dha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Different from 2 positive irraa garaagaradha jechuudha. Okay? Kanaafuu different from 2 b ta'a jechuudha deebiin isaa. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Let jennee haa fudhannu z equal with minus a plus 2i dha yoo ta'e and w equal with 5 minus bi dha yoo ta'e b2 complex number lama dha kan jennee afranoo where a and b are real numbers a fi b real number dha yoo ta'an if yoo z equal to w dha yoo ta'e which one of the following pair of numbers are equal to a and b respectively f a b t wal qixa kan ta'u kamidha gatii a tiif gatii b barbaadudha karaa gabaabaa. Kanaaf iyyuu maal goona see kana z wal qixa maaliitiin w dha inni value z meeqadha minus a plus 2i dha jechuudha. This equal with wal qixa maal ta'a kuni 5 minus b i ta'a jechuudha. Kanaan booda laala complex number keessatti warra kanaani real party jenna. Warra gara fuulduraa kana kanneen i biran jiran jechuudha. Kan i of biraan qabne kanaani warra i of biraan qabneeni maal jennee waamna? Real party jennee waamna jechuudha. Kanaafuu jarreen kun maal jedhamu jechuudha? Real party dha jechuudha. Okay? Real part. Indi asirra kan jiru immoo i of biraa kanneen qaban i imaginary irraa kan dhuftedha jechuudha. I of biraa kanneen qaban kun immoo imaginary party dha. Okay? Imaginary party dha jechuudha. As keessatti yeroo hunda complex numberiin tokko wal qixa jedhamnaan imaginary party wajjin wal qixadha. And real party immoo real party wajjin wal qixadha. Kanaafuu minus a wal qixa eenyu wajjin wal qixadha? 5 wajjin wal qixadha. Kana jechuun a wal qixa minus 5 wajjin wal qixadha jechuudha. Okay, inni jalqabaasa kanadha. And inni kan biraa immoo
ayin jechuudha. tu ayin wal qixa maali wajjin wal qixa b or minus b I wajjin wal qixa jechuudha. I dhaan badde over I kan jennu yoo ta'e jechuudha. Kana booda minus b wal qixa inni wajjin ta'e jechuudha 2 wajjin jechuudha. Kana jechuun b keenya wal qixa minus 2 ta'e jechuudha. Kanaafuu vaaliuun a meeqadha? minus 2 dha. minus 2 dhiifama minus 5 jechuudha vaaliuun a minus 5 and vaaliuun b immoo minus 2 dha jechuudha. Respectively waan ta'eef gara foormii kanaan minus 5 minus 2 kan ta'e filachuu qabna jechuudha filannoo keenyarraa. That's b dha jechuudha. Gaaffii itti aanu let M be matrix that M equal to 9b. Kana yoo ta'e kun maatriksii akkasiiti yoo ta'e M keenya which one of the following matrix is equal to what? This. Kana jechuun 2 over c maatriksii kanaan baay'isna jechuudha. Kana jechuun 2 over 3 kana value maatriksii sana keessa jiru hundaan tokkoon siitiin gaafa baay'isnee jennu kan ittiin wal qixa ta'uu kamidha kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun sagaliin baay'isna meera hojii jalqabaa sana qofaadhaan baay'isuu dandeenya nuyi jechuudha barbaanne jechuudha. Sagaliin baay'isuu dandeenya 24 dhaan baay'isuu dandeenya and 6 dhaan baay'isuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu asitti kana baay'isa lama baay'isuu sagalii jechuun laala sadii meeqadha kana gaafa salphisnu sadiin tokkodha miti kun immoo sadii meeqadha jechuudha. Sadiin sadiidha jechuudha sagal immoo jechuudha. Kanaafiyyuu 2 times 3 ta'a jechuudha is equal with 6 dha jechuudha. Kanaafuu raawun iddoo kanarra bakka kanarra yeroo dandeenye maatriksii ilaallu meeqa ta'uu qabdi? 6 ta'uu qabdi jechuudha. Jalqaba 6 tu jira yaa as 6 tu jira as 3 tu jira as 6 tu jira. Kanaafuu kan 3 kun sirrii miti jechuudha. C keessaa baasnee irra jechuudha. Itti aansinee 24 dhaan baay'isuu kan karaa kanatti baay'ifachuu dandeenya karaa barbaanne. Kanaafuu mee 24 dhaan baay'isna eenyuun 2 over 3 jechuudha. 2 over 3 times 24 dha jechuudha. Daat kana gaafa ittiin baay'isnee jennu kana 3 gaafa salphinu ta'uudhaanidha. Kan 3 meeqadha? 8 dha jechuudha. Okay. 8 baay'isuu 2 jechuun immoo 16 dha jechuudha. Kanaafuu kan itti aanee 16 ta'uu kanadha jechuudha. Asii 16 lamatu jira. Kanaafiyyuu asii 8 jira. Een keessaa baatiitti jechuudha. Kana booda itti aansee 6 baay'isna jechuudha. Eenyuun 2 over 3 jechuudha. 2 over 3 times what? 6 dhaan baay'isna jechuudha. 3 meeqadha kuni tokkodha. Kun 3 2dha jechuudha. Kanaafuu 2 baay'isuu 2 jechuun wal qixa 4dha jechuudha. Kan 4 ta'e xumura irratti barbaanna jechuudha. Jara kan lamaan keessaa inni kun 2dha waan ta'eef hin ta'u jechuudha. The answer is B ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following is on to function from real to real jechuun doomeenii isaas real numberii kan ta'e and doomeenii dha jechuudha. Kun asitti real numberii jechuun asitti doomeenii jechuudha. Doomeenii real numberii kan ta'e range'inis real numberii kan ta'e functionii kun yoo ta'e kan maal ta'edha jechuudha. Kan ontuu ta'e jechuudha. Ontuu jechuudhaa fi functionii nuu kenname sana jira miti functionii nuu kenname suni range'iin functionii nuu kenname sana eenyu wajjin wal qixa ta'uu qaba? Kana wajjin waan asii nuu kenname sana wajjin. Fakkeenyaaf asii maaltu nuu kenname? Real numberii nuu kenname. Range'iin jechuudha asitti real numberii. Kanaafuu functionii sana dhannee barbaanne functionii range'iin isaa real numberii ta'eetiyyuu ontuudha jechuudha. Fakkeenyaaf eerra kottaa ilaala. Eerra functionii jiru maalidha? X square plus 1. Okay? Yeroo hunda raadikaalii jala galeera taanaan range'iin isaa maal ta'a jechuudha? Range'iin greater than or equal to 0 ta'a jechuudha. Asitti immoo waan inni itti dabalameera waan ta'eef kun maal ta'a jechuudha? Greater than or equal to 1 dha jechuudha. That kan kanaan alaa maal ta'uu danda'u jechuudha? Kan kanaan alaa jechuudha maal ta'uu danda'u? Seenuu danda'u jechuudha. Kana jechuun laala askeet kana fuudhuudhaaf x square plus 1 greater than or equal to maal ta'uu qaba? 1 ta'uu 0 ta'uu qaba jechuudha. 0 dhaa gadi seenuu danda'u waan ta'eef 0nis ba'uu dandeessi waan ta'eef garuu maaliin seenuu danda'u. Kanaafuu x square ni greater than or equal to minus 1 dha jechuudha. Okay? Kanaafuu minus 1 gadi kan dhufe ta'uu danda'u. Kanaafuu karaa gabaabaa range'iin kana different from real number dha jechuudha. Kun deebii ta'uu danda'u jechuudha. Inni itti aanu 5x cube plus 1 dha. Laala cube jechuun lakkoofsa barbaadan negatiifa gootanis dhuma irratti negatiiva ta'a. Negatiiva fakkeenyaaf kana cube yoo goone negatiiva 8 ta'a jechuudha. Kana jechuun negatiiva ta'a jechuudha deebii yoo negatiiva gootan. Positiiva yoo cube gootan positiiva ta'a. Kana jechuun range'iin nuti argannu sun maal ta'a jechuudha? Real numberii ta'a jechuudha. Kanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Warra kaan immoo ilaaluu dandeessu.
Gaafiin itti aanu immoo akkas jedha. The following figure is the graph of quadratic function dha. Quadratic function graafii quadratic function jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo gadi kun jechuudha. Ax square plus bx plus c dha jechuudha. Graafiin kun kanaa yoo ta'e graafii quadratic function kanaa yoo ta'e in the set of real number keessatti jechuudha. Which one of the following is the solution set of the inequality f of x less than or equal to 0 kan ta'uu danda'u. Kuni function graafii f of x in function kana ilaala. F of x kan jennu function nu kennan function kana jechuudha. Function kun eessatti graafii kana yeroo ilaalu jechuudha. Eessatti less than 0 yoo or equal ta'a jechuudha. Less than 0 or equal kan ta'u tokkoffaa kun ilaala as gaadhuun bakka kanatti jechuudha. Baay'ee kun maalidha? 0,2 dhiifama 2,0 dha jechuudha. 2,0 dha jechuudha. Valuun x 2 dha and y 0 waan ta'eef as 2,0 dha jechuudha. Kana jechuun asirraa kaasee gara gadiitti naannoon kun maal jechuudha kun asii kanaatti maal ta'a jechuudha less than 0 kan 0 dha gadi negatiiva keessa jira waan ta'eedha. Kun negatiiva keessa jira waan ta'eedha. Inni kan biraa asiin gara kanaan gaafa dhuftan immoo 6,0 dha. 0 jechuun y 0 dha waan ta'eef asii 6,0 dha gadis maalidha jechuudha kuni maalidha jechuudha iddoon kuni gadi negatiiva keessa jira jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu 6,0 dha gadi. Furmaata kanaa ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti gaafiin gaafatamaa jiru bakka x value nuuf bu'uu danda'udha. Isin galee set of inequality kanaaf furmaata yookaan solution kan jennu value x kan ta'uu danda'udha. Value x kan ta'uu danda'u bakka kana qofaa miti jechuudha. Bakka kanatti value x yoo finnee jenne ta'e finnee keessa buusna ta'e kunoo positive nu kenna jechuudha. Immoo positive miti kan barbaadaa jiru. Negative akka inni ta'u value x maal ta'uu qaba yookaan gara kanatti ta'uu qaba jechuudha. Laala yookaan gara kanatti as ta'uu qaba jechuudha. Gara kanatti as ta'uu qaba yookaan immoo gara kanatti as ta'uu qaba. From 6 and from what 2 irraa jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu tokkoffaan asii negative infinity irraa ka'ee jechuudha. Negative irraa ka'ee amma dhaqxanii lama geessinutti galchuu dandeessu jechuudha. Waan tokko rakkoon qabu jechuudha. Inni kan biraan immoo maalidha jechuudha? From 6 irraa kaatanii amma positive infinity seensisuu dandeessu jechuudha. Homaa tokko iyyuu rakkoon qabu jechuudha. Okay? Kanaaf less than or equal maaliif lama keessatti matamti waan ta'eef kunis kana jechuudha. Kana kan ibsu c irra kan jiru kanadha jechuudha. Laalaasti isa kanadha the answer is c ta'a jechuudha. X keenya less than what kana ta'uu danda'u kan greater than kana ta'uu danda'a waan ta'eef. Gaafiin itti aanu immoo akkasuma jedha. If late jechuun jennee fudhannu akka jechuudha afaan Oromootti gaadii f of x wal qixa x plus 1 over x minus 1 yoo ta'e and g of x immoo wal qixa root x plus 2 yoo ta'e jechuudha. Function lama ta'an which one of the following is true about combination values of f and g at x equal to 2 x equal to 2 irratti kan wal qixa ta'uu kamidha akka jechuuti jechuudha. Okay, kanaafiyyuu kana ilaaluudhaaf maal goona jechuudha. Keessa buufanna jechuudha. Jalqaba f of 2 jechuun maal jechuudha? G of 2 jechuun maal jechuudha kan ta'u beekuu qabna jechuudha. F of 2 jechuun bakka f of 2 bakka x2 buufanna jechuudha. 2 plus what 1 over 2 minus 1 dha jechuudha. This equal with 4 over maal ta'a jechuudha 3 dha dhiifama. 3 over 2 minus 1 immoo 1 dha jechuudha. Kanaafuu this equal with 3 dha jechuudha. Kana jechuun f of 2 3 dha jechuudha. Okay? F of 2 keenya 3. And g of x jechuun immoo 2 keessa buufanna jechuudha. Kanaafuu g of 2 ni wal qixa under radical 2 plus 2 dha jechuudha. This equal with under radical 4 equal with 2 dha jechuudha. Kanaafiyyuu laala g of 2 ni maal goona jechuudha? G of 2 ni wal qixa 2 dha and f of 2 ni wal qixa 3 dha. Value kana qabanneeyyuu warra kana laalla jechuudha. Okay? Yeroo kana qabannee dhufnee jennu maasaatti qommaatti jechuudha. Laalaasitti f of minus f minus g of 2 equal to minus 1 dha nuun jedha. Kun dhugaadha moo soba kan jedhu keessa buufanne ilaala. Akkana jechuun f of 2 minus g of 2 ni wal qixa minus 1 dha jechuudha. F of 2 keenya value meeqa arganneera 3 dha jechuudha. Kanaafiyyuu 3 minus 2 dha jechuudha kan g immoo this equal with minus 1 dha. No, maaliif asii 1 dha waan ta'eef asii minus 1 dha different from each other. Kanaaf kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay, inni kan b irra kan jiru immoo f over g of 2 nuun jedha. This equal with 2 over 3 dha nuun jedha. Okay, kana jechuun immoo f of 2 over maaliiti g of 2 dha jechuudha. Okay, this equal with f of 2 meeqa arganneerra 3 dha jechuudha over laala
ilaala garagaltoo isaa ta'e jechuudha. Kanaafuu 3 over 2 2 over 3 are different from each other. Okay, kanaaf iyyuu kunis deebiin ta'uu hin danda'u jechuudha. Gara kanatti gaafa immoo f of f plus g of cube equal with 3 dhaan hin jedha ilaalla. F of cube plus g of cube equal with 3 dha jechuudha. F of 2 jechuun meeqadha? F of 2 3. Okay, 3 plus 2 dha jechuudha. Equal with 5 dha malee 3 miti jechuudha. Kunis deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. What about the next one? D immoo maal jedha? F times g of x equal with 6 dhaan hin jedha. F kan jechuun maal jechuudha? F of x times g of x jechuudha. F of x keenya meeqa jenneerra? 3 arganneerra times g of x meeqa arganneerra? 2 arganneerra. This equal with 6 yaa. Jaansonisi bitaa jechuudha. Gaafin itti aanu akkas jedha. Which one of the following defines an exponential function? Exponential function define kan godhu kamidha? Exponential function yeroo qabu emme exponential function kan jennu kuni x the power of 2 dha moo 2 the power of x dha? Kamidha kana keessa? Which is exponential function? See kana adda baastu inni akkasiin beektan beekudha jechuudha. Kanarraa kan barbaadame x the power of 2 jechuun gaafa poweriin real number ta'u jechuun poweriin keenya constant yoo ta'e jijjiiramaa ta'uu dhiise variable ta'uu yoo dhiise isee kanaan power function jennaan ilaala. Isee kanaan jechuudha. Power function jennee waamna jechuudha warra kanaan. Inde gaafa beeziin kan keenya real number ta'e poweriin immoo variable ta'e isee kanaan immoo maal jenna jechuudha? Exponential function kan jennu akkasii jechuudha. Exponential function kan jennu akkasii jechuudha. Kanaafuu asirraa kaane kana ilaaluu dandeenya jechuudha. For example jalqaba irratti maal nuun jedha? F asii kun yeroo hundayyuu gaafa akkasitti sii kennamu iddoon kun doomeenii jechuudha. Iddoon kun reenjii jechuudha. Okay? Functionichi maalidha jechuudha? Doomeniin isaa kan 0 dha kaasee amma infinity ta'uu fi reenjiin isaa immoo kan real number ta'e defined by f of x equal to this jechuun f of x equal with x the power of b dha. Laala b jechuun asitti constantii dha isinii galee kun power function ibsa isinii galee kun maal miti jechuudha? It is not exponential function. Kanaaf ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan f keenyatti immoo real number ta'e ka'e doomenii waan barbaanne galchuu dandeenya. Inni reenjiin keenya kana ta'e f of x asitti illee kun ammas maalidha? X the power of b kan jettu kana rakkoodha dubbii. Okay? Kun maalin ta'u realiidha malee power of function dha malee it is not exponential miti jechuudha. Asitti ilaalaa kottaati b the power of x dha b the power of x amma gaa asitti kana doomenii dhufuu dandeenya doomenii reenjiitti jechuudha. Maaliif lachiin isaanii b the power of x dha waan ta'aniif b the power of x b the power of x dha jechuun lachiin isaanii kana lamaan keessaa fidanna jechuudha. Okay, kana lamaan irratti hundoomee kan filannu reenjiin laala fakkeenyaaf asitti to the power of x ni fudhadheemti yan to the power of x kana doomeniin isaa maal ta'uu danda'a? Waan doomenii jechuun bakka x value fidanii kaa'uu dandeessan jechuudha. Kana jechuun bakka x kana waan barbaadan fidanii kaa'uu dandeessu. Tole negatiiva fidaa kaa posiitiiva fidaa kaa maaf kana keessa dhaqee himsiin jedhu hin jiru. Therefore, doomeniin maal ta'a jechuudha? Doomeniin kana real number dha jechuudha. What about range? Rangein immoo maal ta'a? Rangein immoo value kun erga dhannee x keessa buusnee booda value barbaanne sana doomenii kana finnee keessa buusnee booda outputiin keenya yookaan bu'aan nuti argannu maali jechuudha range jechuun. Kanaafuu to the power of x keessa gaafa finnee buusnu negatiiva fidaa buusaa, 0 fidaati buusaa, positiiva fidaa buusaa. Kanaafuu saampiliidha akkasumas fakkeenyaaf to the power of -2 kana jechuun walqixa maal jechuudha? 1 over to the power of 2 jechuudha is equal to 1 over 4. Kanaafuu positive arganne negatiiva keessa buusnee positive arganne jechuudha. Inni kan biraan 0 keessa buufnamne 0 yoo ta'e to the power of 0 any number of the power of 0 is 1. 1 innis maalidha? Positive dha. Positive fidaati keessa buusaa akkasuma jechuudha. Positive gaafa inni keessa buusnus maal ta'a? To the power of maali ta'a jechuudha? Waanii fakkeenyaaf 2 dha jechuudha. Maali yoo fiddanii keessa buuftan positive dha jechuudha value nu argan. Kana jechuun rangein kan keenya positive jechuudha.
Reenjiin kan keenya positive number dha jechuudha. 0 dha kaasee 0 tun dabalatiin amma infinity deema jechuudha. Asitti kuni closed bracket hin ta'u open bracket dha because what it not include 0 of keessatti hammatu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu the answer is maal ta'a D ta'a jechuudha. Gaaffii ittaanu yookaan immoo viidiyoo ittaanu amma walitti deemuutti nagaannaaf tura. Please viidiyoo kana daawunlood gootanii kan fayyadamtan yoo ta'e illee gaafa gara YouTube itti deebisan komentii godhaa, laayik godhaa. Hiriyoota keessanitti mana barumsaa ta'uu danda'a bakka garaagaraatti hiriyoota keessanitti himuudhaan viidiyoon akkas jira jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaa illee viidiyoo kana qoodaan siin jira. Baay'ee galatooma, baay'een siin jaalladha.